Akkam jirtu daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Caaccuu Teek Miidiyaa nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u jennee jirra. Tola sagantaa soora artii jalatti qophii coba sammuu isiniif qabanneetu dhiyaannee jirra. Sagantaa Caaccuu Teek Miidiyaa keenya guyyaa har'aa kanaanii sagantaawwan bohaarsoodhaa fi bashannansiisoo kan isinitti gammadanii fi kan isinitti bohaartan qabanneeti kan jirru. Qophii coba sammuu keenya irraatiin matoleewwan garaagaraa lamaa wal duraa duubaan kan isin biraan geenye ta'a. Qophii coba sammuu keenya jedhu har'aa keessatti sagantaa jalqabaatiin yookaan immoo qophii jalqabaatiin mata duree taasifannee kan nuti isin biraan geenyu haqa yookaan haqa irratti kan xiyyeeffatudha. Lammata irratti immoo quba harkaa kan jedhu wal duraa duubaan isinitti himna. Hordoffiin keessaan ammallee nu duukaa akkasiin ta'u affeerraa keenyadha. Hayyee eega haqa irratti haa dubbannu jennee kaaneeti mee haqni siif maali? Hayyee gaaffii baay'ee bareedaadha. Haqi anaa fi waan tokko jedhee lafa kaa'uun ulfaachuu mala. Sababni isaa haqi jecha tokkoon yookaan waan muraasaan hin ibsitu. Haa ta'u garuu haqi anaaf waan qajeelaa, waan sirrii yaaduu, hojjechuu, ittiin jiraachuu, falmuu fi haqaaf dhaabbachuu, haqaan jiraachuu jedhee ibsuun barbaada. Inni kan biraani waa'ee haqaa gaafa yaadnu yeroo tokko tokko ministeerri haqaa, waajjira haqaa jedhamee sadarkaa naannootti, sadarkaa biyyaatti, godinaa fi aanaatti ni jiraata. Ministeerri haqaa jiraatee fi waajjirri haqaa jiraateef haqni hin jiraatu. Yookaan immoo ministeerri haqaa dhibeedhaaf yookaan waajjirri haqaa dhibeedhaafis immoo haqi hin dhokatu yookaan hin badu. Haqi durumarraa kaasee nama wajjin kan jirudha jechuudha. Egaan haqi hayyoonni yeroo tokko jecha garaagaraatiin ibsu. Haqa isa jedhu kana afaan Ingiliziitiin fairness gaafa jedhanii jecha fairness jedhu kana tokkoon qubeellechi keessa jiraniitiin gaafa ibsatti laatanii F'dhaaf yookaan qubee faatii fi for the right isa jedhuuf yookaan akka murabeetti jedhanii hiikuu E'dhaaf yookaan qubee A'tiif immoo accuracy sirrina yookaan sirrummaa qajeelina jedhanii hiikuu. Inni kan biraan immoo qubee I yookaan I isa jennuun impartial loogii kan hin qabne jedhanii lafa kaa'u. Qubee R'tiif yookaan R'dhaaf immoo responsibility itti gaafatamummaa jedhanii hiikuu. Qubee N'tiif immoo keessumaa naasbii jedhu akka gaariitti jedhanii kan isaanii kan qubee I yookaan E jennee kan nuti dubbannuun immoo even handed loogiirraa bilisa kan ta'e. Inni kan biraan qubee S isa jalqaba irratti argamuun immoo satisfying yookaan satisfying kan nuti jennu quubsuu yookaan quubsaa kan ta'e jechuudha. Inni kan biraan immoo qubee S isa dhumaatiin immoo straightforward kana gaafa jennu ifaa fi amanamaa jedhanii hiika kana faalaatu. Gabaabaatti immoo haqi haadha dhugaatidha. Hayyee hiika baay'ee bareedaa fi ibsa baay'ee nama barsiisu akka ta'e abdii guddaa qabna. Dhaggeeffattootaaf daawwattoonni keenyas immoo kanarraati akka isaan barumsa guddaa argatan homaa shakkii tokko hin qabnu. Mee eega akkas jenneeti akka yaada dabalataatti haqni kun eenyuuf barbaachisa? Hayyee gaaffii baay'ee murteessaadha. Haqi nama hundumaaf barbaachisaadha. Keessumaayyuu nama haqa qabuuf murteessaadha. Egaan kun haqi nama hundumaaf kan inni barbaachisu haqi hin loogu. Sooressaaf ilaalee hin loogu, hiyyeessaafis sababii hiyyummaa isaatiif jedhee haqa isaa jalaan dabsu. Haqi wal qixxummaadhaan kan hojjetu waan ta'eedhaaf haqi qixatti haqa nama sanaa eegee kan murteessu waan ta'eef haqi nama hundumaa murteessaa. Mootummaaf, hawaasaaf, kan barateef, kan hin baratiniif, qonnaan bulaadhaaf, daldalaadhaaf, barataaf, barsiisaadhaaf haqi barbaachisaadha. Keessumaa namoota haqaaf abbaa haqaatiif haqni barbaachisaadha jedheen ibsa. Haqni kun ni dabas jedhama, ni qajeelas jedhama. Haqa kana eenyutu dabsa? Haqa kana immoo eenyutu qajeela jennee yaadame? Gaaffii baay'ee murteessaa fi gaaffii baay'ee gaariidha. Egaani haqi dhuguma hin dabaa. Keessumaatti haqa kan dabsus, kan qajeelsus yookaan kan sirreessus namadha. Egaa haqa kan dabsu namoota haqa dabsanii fedhii dhuunfaarraa ka'aniitu haqa dabsu. Fedhii dhuunfaa gaafa jennu immoo namni hundumtuu fedhii dhuunfaa mataasaa danda'e qaba. Haa ta'u garuu fedhii dhuunfaa sanarraa kaasee namni aangoo barbaacha, maallaqa barbaacha, nama caalee argamuudhaaf, milkaa'ina karaa dalgaa argachuudhaaf, guddina karaa dalgaa argachuudhaaf jecha haqa namaa dabseetu karaa dalgaatiin soorummaa barbaada, aangoo barbaada. Kana qofaa miti. Haqa namaa dabsee namni fira isaatiif loogii godhaa, hiriyaa isaatiif nama baay'ee jaallatuuf loogii hojjetaa yookaan immoo malaammaltummaa isa jedhan hojjetaa. Kanaaf haqi namatu dabsa.
haqi bakka isaa jira garuu namni fedhii dhuunfaa sana yookaan of gammachiisuudhaaf jireenya mataa isaatiin of gammachiisee buluudhaaf jecha haqa namaa dabseetu jiraata. Namoonni tokko immoo kanneen haqa qajeelchan yookaan haqa sirreessan jennee fudhannu immoo keessumaa namoota haqaaf dubbatan, namoota haqaaf jiraatan, namoota haqa ilaalan qajeelanaadhaan murtii sirrii kennan, namoota haqa sirreessan yommuu ta'an isaan kunniin warra haqa sirreessan yookaan warra haqa qajeelchanii fi haqa immoo bakkumatti eegan jechuu dandeenya. Sababni isaa haqi jalqabarraa kaasee nama wajjin waan jiruudhaa fi namootuma haqa bakkatti eeganii nama haqaa jenneellee waamuu dandeenya. Haqaaf falma, haqaaf dubbataa, haqaa murteessa, haqa mataa isaarra jiraata, haqa namaa bakkatti eegaa, kan isaaf kan namootaa walitti himutu jechuudha. Kanaaf haqa kan dabsus kan sirreessus namadha jechuudha. Kanaaf kana ta'eegaa ani waa'ee haqaa irratti amma kana ganaa seetii mi'ati immoo waa'ee haqaa waan nu jettu waan qabattee jirtu waa'ee haqaa waan nu jedhi. Baay'ee gaariidha. Ibsa keef galatoomuu jecha waan qabaniin gabaabaa akkuma jedhanii mee daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenyaan haqa irratti akka eegaa kana jenne immoo haqa irratti eegaa ibsan kana kenneeti bifa bohaarsuuf bifa bareedaa ta'een immoo waan ittiin jennu qabna. Ammas nu waliin haa turan jenna. Haqa. Haqni aduudha. Gam tokko ibsitee kaaniif hin dukkaneessitu. Haqni kun addeessaa halkanii fagootee dukkana kan ibsitu. Haqni oksijiniidha. Sirna argansuu tolchitee sammuu kan boqochiistu. Haqni dhugaa waaqaati. Mattaa fudhattee hin maltu namatti. Haqni riqichadha. Imaana guddaa baattee hin kuftu lagatti. Haqni anaaf joo bira kan raqan jaallanne ajaa'aa foolii badaa. Foolii dhugaa qabutu achi keessaa barooda. Haqni anaaf joo bira kan raqan jaallanne ajaa'aa foolii badaa. Haqni anaaf leencadha. Sagalee dhugaa qabutu achi keessaa barooda. Haqni hundaaf haquma dhiiga dhangalaaftee hin gaafattu gumaa. Miilaan hin dhaabbattu iddoo dhugaan dhabe dagattee tasuma. Dhugaa dhayyeessaas hin galtu gonkumaa. Gaafa kafa caamnu firii isaatu marga. Yoo haqni dhabe garuu firaa fi finnatu karaatti wal danqa. Bara haqa dhaabnu haqumatti daraara. Hiddi sobaa goggogee dhugaan dachaa wal hora. Hedduutu boo'ee harqeem kan haqni jalaa bade. Beekaa murtoo jallisee dhugee farsoo faraqee. Firri fira isaa hatee ofii masaaf gurgura. Nyaatee mabuluuf jedhee haadhoo isaa gurgura. Yaaqaa isa jirtaa teessoon kee kun eenyu bira? Ilaamee yaalammii koo mee waa tokko dhaga'i. Imaanaa sirra jiru dhugaadhaan galmaan ga'i. Yaasa xiqqaa isa guddaa kottaan dabsinu haqa. Gaariirra hamaa dhimnee hin gaddisiisnu waaqa. Faayidaa yeroof jettee hin gulufiin dirreerra. Yoo haqa quucarsitee kichuutti dhukkubsattee dugdaan ciifte sireerra. Waan tokkon dhaammadhaa ansitti yaa haqaa. Isatu arguu jaameef agartuu isaa banii yoo sana si argaa. Barcuma jallaa baattuuf hin ta'in dhadhaabbata. Yoo galfata sabaa nyaatte seenaatu si gaafata. Barcuma jallaa baattuuf hin ta'in dhadhaabbata. Yoo galfata sabaa nyaatte seenaatu si gaafata. Barcuma jallaa baattuuf hin ta'in dhadhaabbata. Yoo galfata sabaa nyaatte seenaatu si gaafata. Caacuu Tech Media ammas boqonnaa daqiiqaa muraasa booda walitti deebinee jira. Qophiin keenya akkuma tuufetti jira. Nu hordofaan affeerraa keenyadha. Mata dureen keenya inni lammaffaa yookaan inni itti aanee dhufu kuni waa'ee quba harkaa ta'a. Qubni harkaa siif maalidha? Egaa qubni harkaa kutaalee qaama namaa keessa jiran keessaa isa tokkodha. Qubni harkaa kun wanta hedduudhaan yookaan immoo kallattii garaagaraatiin kaasnee ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf qubni harkaa akka fakkeenyaatti yoo kaasne daawwattoonni keenyas yookaan immoo dhaggeeffattoonni keenya kan masaan beekan keessaati. Quba harkaa gama barnootaatti yoo finne daa'imman oolmaa daa'immanii keessa jiran yookaan immoo mana barnootaa gaafa seenanii yeroo hedduu gaaffilee gaafataman keessaati. Akka carraa ta'e gosa barnootaa keessaa herrega kan gaafataman yoo ta'e gaaffii gaafatamaniif hir'isuu haa ta'u, baay'isuu haa ta'u, ida'uu haa ta'u, hiruu haa ta'u kan isaan itti fayyadaman quba harkaa isaanii lakkaa'uudhaan tokko lama jedhanii yookaan immoo hin baay'isu yookaan hin hir'isu. Isa kanaaf qubni harkaa akka gabatee baay'isuu yookaan hir'isuu ida'uu yookaan immoo hiruu kan daa'imman itti fayyadaman jennee kaasna.
akka fakkeenyaatti. Ayyee tol baay'ee waan bareedaa nu kaastee qubni harkaa faayidaa guddaa qaba. Faayidaa isaa asitti illee waan muraasa jennee haasofne waan fedhu miti. Baay'een akka jiru muraasa keessaa dubbanne gaarii ta'a. Isatti jette irratti dabaluudhaan immoo waa'ee faayidaa quba harkaa dubbadhee abbootii keenya otoo saayinsii fi teekinooloojiin ammayyummaan sadarkaa kanarra hin ga'iin lakkoofsa illee tokko 2 3 jennee lakkaa'uu kanallee otoo hin jalqabin dura tooftaa garaagaraa fayyadamanii waan akka isaan turan ni beekna. Keessumaatii loon tokko gaafa gadi baasan dhagaa tokkochi dabarsu, loon 2 gaafa gadi baasan dhagaa 2 dabarsu, yookaan immoo gosa midhaanii keessaa boqqolloo falfalaniitu ija isaatiin kan lakkaa'anidha. Amma immoo eega lakkoofsi tokko 2 3 jedhee dhufeeti immoo namoonni kana erga baratanii har'umayyuu immoo quba harkaatti ni fayyadamu. Keessaafuu waan tokko 2 3 gaa jennu tokko 2 3 jennee qabxiilee waan ibsaa jiru tokko ni ibsina. Nukunis faayidaa harkaa akka inni hubachuun gaariidha. Inni lammataan immoo qubni harkaa faayidaa inni qabu keessaati faajjii waadaa qabattee ni teessi. Keessumaa quba qubeelaa jedhamuudhaan kan beekamu quboota jiran keessaa yookaan quba jiran sana keessaati faajjii waadaa qabattee kan teessu ni jirti. Kana gaafa jennu gaa hiriyyaan yookaan jaalalleewwan waggoota baay'eedhaaf wal jaallatanii turanii gara gaa'ilaatti yommuu deeman yookaan gara mana dhaabbachuutti yeroo dhufanitti qubeelaa waadaa waliif hojjetu yookaan qubeelaa waliif godhu. Qubeelaan kun quba harkaa jiru keessaa quba qubeelaa kan jedhamutti kaawwama. Qubeelaa kana egaa waadaadha. Waliif amanamuudhaaf, wal kabajuudhaaf, wal jaallachuu isaanii agarsiisa. Kan walii ta'uu isaanii waan agarsiisuudhaaf qubni faayidaa kanaallee kennuu danda'a. Inni kan biraan immoo qubni faayidaa inni kennu kutaalee qaama namaa keessaa bakki faaya itti godhamu meeshaalee faayaa kan itti godhatan quba harkaa keessa. Keessumaa quba guddaa warqee yookaan immoo warqee faatti godhachuudhaan namoonni ni faayessu yookaan ni bareechatu. Egaan faayidaan quba harkaa waan baay'eedha. Waan baay'eedha dhugumattuu akkuma tu jetti waan waadaa yookaan faajjii kana dargaggeessi fuudhaaf ga'e shamarreen yookaan immoo dargaggeettiin heerumaaf geesse kan isaan wal bira kaawwatan yookaan immoo kennan isaan itti waadaa wal galfatan kuni qubeelaadha. Egaa akka carraa narrallee hin jiru. Dhufuusaa waan hafu miti. Egaa qubni akkuma tu jettettu qubni keenya waan baay'eef gatii guddaa qaba. Waan gaariif akkuma walummoo yeroo tokko tokko kanneen waan badaa ta'e ittiin hojjetanis inuma jiru. Qubni harkaa kun egaa fakkeenyaaf gaarii yoo ittiin hojjenne gaarii fida. Yoo hamaa ittiin hojjenne immoo hamaatti illee nu geessuu danda'a. Waan salphaa miti. Dhugaadha. Qubni faayidaa guddaas qaba, miidhaas ni qabaata. Haa ta'u garuu wanti nutis ta'e dhaggeeffattoonni keenya hubachuu qabanii uumaan yookaan waan inni gaafa quba namaaf kennu namni akka inni ittiin fayyadamu malee akka inni ittiin waan namaa hojjetuuf miti. Garuu akkaataa nuti itti quba fayyadamnu faayidaaf ta'uu danda'a yookaan miidhaaf ta'uu danda'a. Akkuma tiyyuu kaasuu yaalte qubni miidhaa inni fidu keessumaati yoo itti nanne tinatu keenya irraa kan ka'e ittiin hidhamna sawwii hanneef ittiin hidhamna. Yoo itti loogii hojjennee itti mallatteessine haqa namaa dabsine dhugaa namaa dabsine firditti illee nu geessaa. Sababii dogongora nuti qubaan yookaan harkaan raawwachuudhaaf quba harkaa fayyadamne raawwanneedhaa fi guutummaan qaama keenyaallee hidhamuu danda'a yookaan immoo gara firditti nu dhiyeessuu danda'a. Kanaaf quba harkaa keenya kana gaarummaa isaa ilaallee faayidaa isaa qofatti akka fayyadamnu illee asumaan dhaggeeffattoota keenyaaf ergaa yoo dabarsine gaariidha jedhee tayyaadha. Egaani qubni harkaa egaa walumaa galatti faayidaa guddaa akka inni qabu waa ta'u garuu miidhaa isaa akka inni qabu hubatanii keessaafuu miidhaa isaa dhiisanii faayidaa isaatti akka fayyadamu ta'ee yommuu jiru fuula keerraa kana dhokadhu nama dubbiin isaa dubbachuudhaan nama isaa waan fakkaataa jirtuu fi tuti nan saamiini asumaan waan qabattee jirtu waa'ee quba harkaa akkatti dhaggeeffattootaaf nu waan jettuun barbaada carraasii bilaadha. Haasaa dhama qabu ergaa kan qabu mee dhaggeeffattoota keenya bifa bohaarsuu fi bashannansiisuun isaan biraan geenyu. Harka hundee teessoo isaa harka kan godhatee sirriitti hiriiree qajeelee dhaabbatee quboota 5tu jira tooraan hiriiranii tokko ol dheeratee gadi ilaala kaanii. Hundeen quba harkaa 5 mataatti baata. Waan tokko hojjechuuf walumaa birmata. Waa nyaachuu barbaannaan walitti maramee
fuudhee afaan kaawwataa tolee waliif dhimmee. Gahee guddaa qabu shanan quba harkaa wanta dhokataasii sirriitti soqee argaa. Namni walitti dhufee gaafa wal leellisu quba harkaa wal qabnaan hamaa hin dubbisu. Gaheen quba harkaa kitilaaf danuudha. Gita adda addaa qabu qubni xiqqaaf guddaa. Inni kaan gammachuuf ol jedhee dhaabbata. Obboleessi isaa immoo mallattoo agarsiisa. Yoo tokko balleesse ni akeekkachiisa. Safuu Yaaqub harkaa. Faayidaan isaa hedduu hojjaadhaan dheeraadha shanan keessaa gidduun. Kan isatti aanu adda dalfira qabeessa qubeelaa godhatee hedduu of miidhagsa. Shamarree bareedduu ilkaan tumaa tole. Kan hedduun ilaalee jaallatama malee. Ijaan gaafa laaltu qubatu calaqqisaa. Warqiin qubarraa sun gaa'ela mul'isaa. Qubni harkaa addaa hiriiree dhaabbata. Seenaa maal katabnu jedhee wal gaafata. Takka takka immoo hedduus wal komata. Maaf waan barreessinu jedhee wal gorfata. Seenaa barreessuudhaaf hojiin gamtaadhaani. Jedhan dubbatanii wal mari'atanii. Akkas waliin jedhan shanan quba harkaa. Gaaffii gaafatanii sammuu wal takkaa. Gaaffii gaafatanii sammuu wal takkaa. Ayyaa quba harkaa. Gaarii fayyadamnaan ulfina nutti tora. Katabee barreessee itti baasa toora. Qalama gurraachaa michuu isaa godhatee. Sarara dabtaraa qajeelchee qabatee. Kan inni facaasee toleetuma margaa. Inni ittiin hojjetee firii isaas ni argaa. Qubni harkaa xuroofnaan fayyaadhaaf balaadha. Garaachi yoo beela'ee waa fidiin faladha. Isa toon dhiqatiin yoo waa fuudhee nyaate. Garaan ni bokokaa akka loon gabbatee. Quba harkaa kunuunsuun fayyummaa murteessa. Kan inni katabee waan baay'ee odeessa. Isa gaarii biyyaraa sirriitti gargar baasee. Lubbuu kuma hedduu du'a jalaa baase. Safuu Yaaqub harkaa. Dalga fayyadamnaan badiitti nu geessa. Kan waa hatuu baree giiphiitti harka seensa. Waa argatee jennaan qubni gadi hin dhiisu. Yoo ijaan argame safuu of salphisu. Poolisiin qabamee hattuu kan jedhame. Qubuma harkaa kanaan hatee adabame. Qubarra haa eegnu haqna guyyaa keessaa. Hamaa ittiin hojjennaan firdiitti nu geessa. Gaariidha kunuunsuun sirnaan quba harkaa yoo waa balleessus kan hidhamu harkaa. Seenaa haa katabnu quba harkaa keenyaanii. Yoo sunuuf dubbata boor keenya seenaanii. Waan hamaa dalagaa qubni dogoggoree. Sobaaf ragaa ba'ee qalamaan gororee. Nama dhugaa qabutti soba mallatteessaa. Quba harkaa keessanii sirriitti kunuunsaa. Haqaaf dhugaaf dhaabbadhaa gorsaa wal guddisaa. Quba harkaa keessanii sirriitti kunuunsaa. Haqaaf dhugaaf dhaabbadhaa gorsaa wal guddisaa. Quba harkaa keessanii sirriitti kunuunsaa. Haqaaf dhugaaf dhaabbadhaa gorsaa wal guddisaa.